maashaallah harallee viidiyoo biraatti walitti deebinee jira. Viidiyoo kana keessatti jechuudha wantoota baay'eedha wanti isin dhageettanii fi argitanillee teebilii akkaan bareedaa ta'ee fi maashaallah qulqullina gahaa qabu ogeessa cimaadhaan ogeessa gahaadhaan haala isin argitan kanaan oomishinee baasnee jirra. Oomisha kana yookaan oomishee mana kiyyatti jechuudha ogeessa haalaan bareedaa ta'ee fi ogeessa sirrii qulqullina qabuun jechuudha. Teebilii amma isin argitan kana carqiin isaa tokkoffaa wanti isaa hundi tokkoffaa irra dalagame haala isin argitan kanaan qulqullinaan baaseera. Teebilii teessoo saddeetii fi teebilii tokko jechuudha. Teebiliin isaallee hangam akka guddatu ilaala. As biratti jechuudha wanti isinitti himu barbaadu teebilii kanarratti jechuudha waa hedduu argee waa hedduu dabarseera. Isa kana hanga xumuraatti yoo dhaggeeffattanii ni argitanii ni dhageettanillee asirratti yaada isin kennitanillee koomentii irratti ni hubadhaan ni argaa jechuudha. Akkuma baratame laayik gochuun seenaa hiriyoota keessan sheer godhaa saabskiraayib gochuun irraan fatina. Akkuma bara har alle teebilii akkam bareedaa ta'ee fi kwaaliti ta'e yookaan zamanaawii ta'e qabannee isiniif ni jira jechuudha. Kanaaf isin jedhu komkaan qofaan dalagama osoo hin taane fakkeenya isaa akka soofatti dalagama jechuudha. Teebilii akkam bareedaa ta'ee fi akkasuma hedduu bal'aa ta'ee fi teebiliin isaallee guddaa ta'ee fi kwaaliti ta'e jechuudha. Akkam bareedaa ta'e qabannee isiniif irra zamanaawii jechuudha. Viidiyoo kee kana akkuma baratame laayik gochuun seenaati. Hiriyoota keessan sheer godhaa warroonni maatiin akka saabskiraayib gochuun ta'a. Teebilii akkana bareeduu fi kwaaliti ta'ee fi maashaallah ta'e kana jechuudha. Eessarraan hojjeta yoo isin hin jenne asuma shirkarraan hojjetan. Kastamarii kiyya turan jechuudha. Kan yoo isin hin jedhu tanaan durallee anarraa bitatanii jiran jechuudha. Eessarraa ajajatan yoo jettanii teebilii akkana bareedu kana shirkarraa ajajatan jechuudha. Tanaan durallee kastamarii kiyya turanii meeshaa bitee fi akkasuma geessee fi asii shirka ergee fi jira mallee jaalatanii kan duraa irraa ammallee deebi'anii jiranii. Amma ammoo sanii olitti kan duraa sanii olitti akka jaalatanii fi akka narraa gammaddan abdii guddaa isin duraa qaba isiniin jedha maamila kiyya akka isin argitan kanatti isiniif hojjedhe isiniif baasee jira akkuma isin argitan kana jalqaba irratti kan isiniif mul'isuu barbaadu keessoo gubbaarraa kana teebilii isaa gubbaa kanarra jechuudha akkam akka bareeduu fi akkam akka maashaallah ta'e isinummaan keessaan laalaa murteessaa isiniin jedha haala isin argitan kanaan faagoonee bareechifnee akka fakkeenya sufuraati jechuudha. Sufuraatitti haalaan bareechifnee akkanuma qalamiin akkanatti bareechisnee kaasnee fi qopheessinee fi jirra jechuudha. Akka kan isinummaan laalaa murteessaa inni kun qalamiitu akkana bareechise hin jedhamu sufuraa wayii turre jira isinitti fakkaata. Nu garuuyyuu haala isin argitan kanaan akkana bareechifnee faagoonee qopheessinee fi jirra jechuudha. Akkuma isin argitan kana inni kunillee irraa ol ka'a jechuudha. Akkamitti hojjettanii kunuuti akkana irraa ol ka'a jechuudha. Fe'aan akka isaan hin dhibnetti haala isin argitan kanaan irraa ol ka'u goonee qopheessinee fi jira jechuudha. Hordoftoota kiyya maaliif hojjettan fe'aa irratti hin dhiba waan ta'eef inni kun guddaadha. Jalallee jalli isaa miilli isaa kunoo akkana fakkaata. Argitanii miilli isaa kunuuti haalaan bareedaa fi maashaallah ta'e kana kasibiilaan dalagamullee hin jira. Kasibiilaa irra garuu xinikaaree akka qabullee gatiidhaan illee waa hundaanuu isa kana jechuudha. Maaliif jennaan kasibiilaa sun hin caba. Inni kun garuu sibiilaa miti jechuudha. Muka tokko dalagame muka orjinaali waanzaa jedhamu santu akkanatti bareedee dalagame jechuudha. Maashaallah isin jaa hordoftoota kiyya kazaalatan abdii guddaa isinirraa qaba. Namoonni jaalatan keessan dubbisuun irraa fakkina taasise teessoo irra ta'an kana sitti mul'isa. Teessoo irra ta'an kana ni ilaala. Haala isin argitan kanaan akkatti hodhame ilaala. Ogeessa haalaan bareedaa ta'ee fi ogeessa cimaa ta'een haala isin argitan kanaan dalagamee jira. Garaan isaa keessa illee kinoo ilaala. Argitanii soofti ka ta'e jechuudha. Akkuma argitan kanatti haala isin argitan kanaan dalagamee jira kunuuti. Asinillee akkana fakkaata maashaallah dha kana laame waan daddafee gaddee ulleen argitanii maashaallah kwaaliti akka hin jabaata. Laala akkam bareedaa ta'e jechuudha. Maashaallah asirratti illee michooti isaati. Michooti carqii bichaa as keessa ka jiru jechuudha. Keessa kanneen guutuu ka jiru isboonjiidha malee mukaa fi carqii qofaan jechuudha argitanii keessa kanneen guutuu ka jiru isa jechuudha. Maashaallah michootiin isaa waan takka hin arginii fi waan ajaa'ibaati jechuudha. Akkam akka namatti tolu ani isinitti himuu hin danda'u. Isinummaa mee bitadhaatii mana keessan keessatti laalaa isiniin jedha. Maashaallah akkam akka namatti toluu fi akkam akka nama gammachiisu yoo irra ta'an michootiin isaa jechuudha. Haara wayii irra baafattan isiniin jedha hordoftoota kiyya akka abbaduu fi yookaan wanti kiyya oomishee isin osoo hin taane dhugaa jirtu na dubbadha jedha saniif dubbataa jira jechuudha. Akkuma isin argitan kana haala isin argitan kanaan dalaynee fi baasnee fi jira jechuudha. Maamila kennaa fi dhugaa jirtu yoo isiniif himee dubbiin isaanii dhaltanii nagaafachuu keessa waan hin oollee fi
dhugaa jirtu qofa isin hima jechuudha. As biratti hojii akkana kana dura ofii kiyyaaf hin dalagu gara biraatti ajaja jechuudha. Akkasuma maamila kiyyarraa illee fudhee gara biraatti ajajuuf yoo deemuyyuu birri meeqaan jedhanii 140 fi 40 naan jedhan. 140 fi 40 naan jedhanii maaliif ofii kiyyaa hin dalagneef jedhee ofii kiyyaatti seenee dalageef jechuudha. Carqiin isaa carqii oriijinaal haalaan kwaalitii ta'e kwaalitii ta'uu isaa kan hin beeknu hojjaa meeqootaas ni mul'isaa fi keessaniyyuu carqii kwaalitii yoo ta'e yoo akkana irra oofan aynata lama baasa. Aynata lama baasa islaalaame akkana jiraame amma mee amma islaala argitanii aynata lama baasa. Carqiin kwaalitii sijjammar aynata lama baasa islaalaame. Argitanii amma akkana jiraame ina islaala akkana aynata tokko akkana aynata lama argitanii carqiin kwaalitii yoo ta'e aynata lama baasa. Carqii hedduu kwaalitii fi oriijinaal ta'e irraa dalagsiisee jechuudha. Kuma dhibba tokko kuma 40 naan jedhanii anfii kiyyaaf biratti meeqaan oomishee fi takka lama jedhee wacii isaa kuma dhibba tokko fi kuma 20 itti baasee oomishee jechuudha. Kuma dhibba tokko fi kuma 20 itti baasee oomishee jechuudha. Yoo teebilii jaha ta'e teessoo qeedataan kun jaha ta'e hanga sin fixu yoo kun ammoo 8 jechuudha. Osoo carqii isaa akkasii oriijinaaliin dalagamuu baate meeshaan isaa marti kwaalitii ta'uu baate hanga sin fixu jechuudha. An bakka biraa ajajuuf foo gaafadhu kuma dhibba tokko kuma 40 naan jedhanii ofii kiyyaaf maaf hin dalagneef jedhee masga biraa takka lama jedhaa qabataa itti seene jechuudha. Takka lama jedhee kuma dhibba tokko kuma 20 xumuree hojjadhee haala isin argitan kanaan kwaalitii ta'ee baasee jira. Asirratti jechuudha. Mee warroonni na jaalataniif warroonni na kabajan hundi akkasuma ilaalchi isin na qabdan mee akkam of akka abbaduu fi miti asirratti laati na gochuu qabdan jechuudha. Maaliif jennaani sodaadhee birrii nama sanii hojjada jedhee birrii nama sanii ofirraa hin deebisne jechuudha. Ofii kiyyaatti seenee ofii kiyyaa dalagee baasee fi akkasuma kanarra na jajjabeessitanii akka kana olitti jabaadhu akka kana olitti cimu akkasuma jajjabeessan abdii guddaa sinirraa qaba. Maaliif jennaani dhugumatti namni ofii nama jabaadha kun jechuu hin qabu. Kan isin naan jechuu qabdan isin yaadachiifataadha jechuudha. Dhugumatti of akka abbaduu osoo hin taane birrii nama sanii ofirraa deebisuu hin danda'a. Garuu iyyuu namni sun qooqee na ajajate qalbii nama sanii cabsuu waan hin barbaanne ofii kiyyaa ogeessa cimaa fi ogeessa baay'ee bareeda ta'ee fi ogeessa dandeettii gahaa qabu fidee carqiillee bitee meeshaa hunda bitee ofii kiyyaaf maashinoota gahaa waan qabuuf jecha itti hojjechuuf itti seenee kuma dhibba tokkoof kuma 20 meeshaa akkana bareedu meeshaa kwaalitii kana dalagee baasee fi jiraa isiniin jedha maamila kiyya jechuudha. Sinirraa ka eegamu immoo mee maal yaadni isin as bira qabdan maal koomentii irra naa barreessaa. Akkasuma immoo wantoota ani isin hin kanaaf jechuudha. Jechi isin naaf qabdan jechi isin naan jettan mee maalidha isinin jedhaa hordoftoota kiyya waan gammachuun dhaggeeffadhaa galateeffadhaa onnee irraa isin jaaladhaa naaf galatooma. Ciao.